seenaam qabsoo bilisummaa addunyaa kanaam namoota quba hin qabneef lola Falasxiinaa fi Israa'el gidduutti geggeeffamaa jiru kun akka lola amantaatti hubatamuun yeroo garee qabachuun deeggarsi garaa garaa taasifamu ni mul'ata. Afurri diddaa koloniim sagalee tokkoon qabsaa'ota idil addunyaam osoo amantaa fi sabaan hin qoodin hiriira tokkorra kan dhaabeem mormitoota sirna impeeriyaalistii onnachiisee boojuun of jala hiriirsuu kan dandeenye sochiin warraaqsaa Falasxiinotaa gara boqonnaa qabsoo haaraatti cehee jira. Ogeessi waraanaafim hayyuun siyaasaa Yahyaa Sinwaar akka koodee qabsoo isaa Che Guevaraam addunyaa bilisaaf mallattoo gootummaa walootii leellifamaatii jira. Akka lakkoofsa faranjootaatti onkololeessi 9 guyyaa yaadannoo wareegamaa gootichaa Che Guevaraam 56 yoo ta'u guyyaa kanaamas opereeshinii waraanaa Israa'el irratti erga raawwatee booda lolli waraanaa Israa'el fi Falasxiin gidduutti hammaatii jalqabe. Taateen kun ammoo guyyaa yaadannoo wareegamaa gootichaa Che Guevara waliin walirra bu'isaatiin seenaan michoomaa Che Guevara fi Falasxiinotaa haadhaan jabaatoo isaa agarsiisee jira. Bara 1959 keessa Che Guevaraan affeerraa pireezidaantii Masrii duraanii Jamaal Abdul Naasiriin konyaa Gazaa dirree qabsoo bilisummaa dura warraaqsaa Falasxiin kan daawwate yoo ta'u mootummaa Kuubaa haaraa bakka bu'uun Che Guevaraan gargaarsa tola ooltummaa jalqabaa Falasxiinotaaf geessuun onnee Falasxiinotaa keessatti siidaa yaadannoo addaa ijaarrachuu danda'ee jira. Yahyaa Sinwaar akka Ernesto Che Guevara osoo bilisummaaf qabsaa'uu fi osoo duula duguggaa sanyii saba isaarraa qolatu dandii warraaqsichaa irratti wareegamee jira jechuun Piroofeesarri Yuunivarsiitii Biraazil gootummaa Yahyaa Sinwaar leellisaa. Nagaa singaafachuun daganneem kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News guyyaa shamaar kafuuneem nageenyi keenya bakkuma jirtanitti sinaa qaqqabu. Sinwaariifim qabsoo bilisummaa ilaalchisuun miira addunyaa bilisaa biraa mul'ataa jiru dabalateem qophii addaa qabannee jirra. Turtiin keessan haga xumuraatti nu faana ta'u laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenyaam yeroo maraatiin kanneen yeroo jalqabaaf gara chaanala YouTube Oromiyaa 24 News dhuftan subscribe gochuun odeeffannoolee goolii addunyaa kan baha giddu galeessaa fi kan gaafa Afrikaa bal'inaan hordofaa. Yaada keessan nuuf qooduun dagatinaa. Hanga xumuraatti turtii gaarii. Yeroo tokko taateewwan tasa mudatan adeemsa seenaa addunyaa kanaa jijjiiruu danda'u. Israa'el ajjechaa Yahyaa Sinwaar irratti tasa raawwattee gara boqonnaa qabsoo seenaatti jijjiiramee jira. Kun ammoo seenaa waraanaa Israa'el keessatti osoo hin taane seenaa warraaqsaa Falasxiinotaa keessattidha. Ajjechaan Yahyaa Sinwaar yeroo kam caalaatti amma warraaqsaa Falasxiinotaa tokko ni taasisa. Amma yaadii uummataa gara Hamaasitti citee jira. Halaasiin dura mudateen beekneen uummanni hiriireem Hamaasitti dabalamaa jira jechuun qabatamaan Falasxiin keessatti mudachaa jiru qaacceeffamaa jira. Sinwaariin yeroo wareegamu inni hoogganaa Hamaas qofa hin turre. Inni yeroo wareegamu kanaam mallattoo warraaqsichaaf mallattoo harka hin kennuu ta'ee jira. Barreessaan Awustiraaliyaa kan tooreeksisaatiin hordoftoota 400 qabu Keetilan Joonistan wareegamuu Sinwaar ilaalchisuun barruu inni fuuleeksisaa irratti qoodiyamu namoota hedduu dinqisiisee jira. Sinwaariin kan inni du'eem loltoota waraanaa diroonii fi taankii waliin osoo harka isaa tokko loluudha. Dhiironni warra dhiyaa gootummaa akka kanaan ni du'u jedhanii yaaduun hin danda'amu. Mallattoon gootummaa akka kanaa kan ba'a giddu galeessaa qofa osoo hin taane mallattoo fi faajjii gootummaa waloo guutuu addunyaati jechuun gootummaa Sinwaarii kanaam ragaa ba'uuf dirqamee jira. Israa'el yeroo nama yakka waraanaan himattee bara dheeraaf adamsaa turte tasa galaafattu kanaam gammachuu injifannoo isheetti dhagaamee to'achuu dadhabuun suur-sagalee dirooniin waraabame miidiyaalee hawaasummaa irratti isheen qooddee dhiibbaa olaanaa uumuun adeemsa seenaa jijjiiree jira. Suuraan Sinwaarii kan harki isaa tokko muramee fi kan qaamni isaa madaa'ee jiru ulee dirooniitti darbatu kan agarsiisu suur-sagaleen qoodame Falasxiinotaaf dhaamsa guddaa kan dhaloota onnachiisu ta'ee jira. Taateen kunis fakkoomiin dalagame toora miidiyaalee hawaasummaa irratti qoodamaatii jira. Kaameraan diroonii waraana Israa'eliin osoo itti yaadamiin ergame fiilmii gootummaa waraabee addunyaaf arjoomee jira. Viidiyoon waraabame tasumaa injifannoo waraana Israa'el kan hin agarsiisne qofa osoo hin taane dogoggora seenaa raawwatamee jira jechuun hayyoonni Israa'el taatee kanaam qeeqanii jiru. Kana waraabanii gadi lakkisuun dhibdee Sinwaarii fi Israa'el
gara galmee seenaatti jijjiiree jira jechuun yaada isaanii qoodu. Qo'ataan idil addunyaa yaada kenneen lola waraanaa keessatti Yahyaa Sinwaar tasaduun isaa taatee gootummaa addaa isaa seenaa keessatti galmeessuu bira darbuun carraa Neetaaniyaa'uun ajjechaa Sinwaariin injifannoo goonfachuu danda'u dhabsiisee jira. Israa'el harkuma isheetiin carraa warqii kanaa of dhabsiisuun mallattoo gootummaa fi faajjii qabsoo kan ta'e viidiyoo addunyaaf qooddee jedhee jira. Yeroo tokko wanti akka injifannootti lakkaawamu gara injifatamuutti nama geessuu danda'a. Taateen kun qabsaa'otaa fi deeggartoota qabsoo bilisummaa guutuu addunyaa irratti argamaniif Yahyaa Sinwaar Che Guveeraa haaraa ta'ee mul'atee jira. Sinwaariin humna isaa guutuun hanga xumura lubbuun isaa baatutti diinota isaa dura dhaabbatee gabaasii Ibriistii tokko akka addeessutti suuraa Yahyaa Sinwaar irratti waraabbiin waraanaa waan gadi lakkifameef tarkaanfiin waraanaa kun akka nuti seenessaa mo'ataa hojjennee miidiyaa hawaasummaa irratti dhiibbaa hin uumneef carraa nuti qabnu balleessee jira jechuun gadda isaa qoodee jira. Profeesarri Yuunivarsiitii Iraan FM namni siyaasaa Saadiq Zibaakalam wareegamuu Yahyaa Sinwaar ilaalchisuun yaada isaa haala armaan gadiin barreessee jira. Du'a Sinwaarii booda dubbii Israa'el taasistu tokko qofadha. Akkamitti du'een garuu waan biraa ta'ee jira. Eenyutu daannoo keessa dhokatee namoota butamanii jiran akka gaachanaatti fayyadamaa ture kan jedhu amma ni yaadatu. Garuu xumura irrattis Yahyaa Sinwaariin viidiyoo sana keessatti kan inni hafe hoogganaa waraanaa qofatee osoo hin taane goota bara baraa jedhamee sammuu dhalootaa keessatti hafe. Cichoomina isaatiin onni addunyaa booji'ee mallattoo diddaa fi faajjii qabsootii hafe jechuun yaada isaa goolabe. Israa'el karaa miidiyaalee ishee fi miidiyaalee warra dhiyaa waggaa tokko oliif odeessa isheen qoodaa turte. Sinwaariin namoota butamanii jiranii fi eegdota isaa waliin boolla keessatti marfamee taa'aa hin turre. Inni kan inni ture kibba Koonyaa Gazaam Raafaa keessadha. Lola adda waraanaa Raafaa irratti osoo adda duree ta'e lolee lolchiisuun meeshaa isaa qabatee wareegame. Profeesarri Biraazil hariiroo idil addunyaa irratti qorannoo kan geggeessu Profeesar Marcelo Buzeton yaada isaa kennee jira. Sinwaariin yeroo ammaa kana mallattoo warraaqsichaa ta'ee jira. Kun ammoo murtee inni weerartoota kanaaf dachiisaa gadi lakkisee deemuurraa dachiisaa irratti wareegamuu murteesseefidha kan jedhan Profeesarri Biraazil kun garuu inni haaduu iyyuu malee bu'aan isaa hundaa ol adda ta'ee jira. Yahyaa Sinwaariin seenaa qabsoo bilisummaa keessatti seenaa birmadummaa biyyaa keessatti yaadannoo qabsootoon bara baraan yaadatamaa jiraata. Seenaa isaa kan dubbise marti onnachuun kolonii jalaa biyya isaa baasuuf addunyaa guutuu dabalatee biyyoota Arabaa fi Islaamaa keessatti bal'inaan sochii ni taasisa. Duutii Sinwaariin fakkeenya addaa ta'ee jira jechuun yaada isaa qooda. Hoogganaan tokko yeroo lubbuu isaaf kan maatii isaa balaaf saaxiluun gootummaa fi cichoominaan saba isaaf gaachana ta'uun isaa waan hin oolledha. Sirna apartaayidii Israa'el kuffisuuf qabsoo taasifamuu keessatti namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman daandii isaa hordofuun seenaa isaa kabajaan ni yaadatu. Profeesar Marcelo Buzeton warraaqsa Falastiin waraanaa fi siyaasa dabalatee barreessaa hariiroo idil addunyaadha. Akka xiinxalaa isaaniitti dhiibbaan Sinwaarii Biraazil dabalatee Laatiin Ameerikaa mara keessatti dhiibbaa deeggarsaa Falastiin daran jabeessee jiraachuu isaadha. Taateen xumuraa wareegamaa Sinwaar irratti mul'atanii fi cichoominni isaa hanga lubbuun keessaa baatutti mul'ate Biraazil qofa keessatti osoo hin taane guutuu addunyaa keessatti kanneen dhimma Falastiin deeggaran onnachiisee jira. Dhimma Falastiin irratti gootummaa fi cichoomina Falasxiinonni qaban diinonni taatee Sinwaar kanarraa hubachuuf ni dirqamu jedheen amana. Sababni isaas inni adda waraanaarraa hin dheessine hanga xumuraatti gootummaa lole kan jedhan Profeesarichi Sinwaariin dabeessummaa loltoota Israa'el asiin dura beekamu irra deebiin saaxileetii jira. Yahyaa Sinwaar akka Ernesto Che Guveeraa osoo bilisummaaf qabsaa'uu fi osoo duula duguuggaa sanyii saba isaarraa qolatu daandii warraaqsichaa irratti wareegamee jira jechuun Profeesarri Biraazil Buzeton ibsanii jiru. Wareegamni Yahyaa Sinwaar ardii Laatiin Ameerikaa qe'ee Che Guveeraa keessatti dhiibbaa olaanaa uumee kan jiru yoo ta'u, taatee kanaaf miira lammiileen Laatiin Ameerikaa agarsiisaa jiran dhiibbaa isaan miidiyaa hawaasummaa irratti taasisaa jiran dhaabbilee siyaasaa dabalatee akka mallattoo fakkeenyaatti leellifamaa jira. Dhaabbanni oduu Biraazil wareegama Yahyaa Sinwaar hordofuun gabaasa qoodeen wareegamni Sinwaariin lola waraanaa Raafaa irratti Hamaasii fi Israa'el gidduutti geggeeffame kanaan seenessa dharaa Israa'el hoogganaan waraanichaa Sinwaariin boolla keessa jira yookiin ammoo bashaayee jireenya addaa jiraachaa jira jedhuuf
deebii addaa kennee jira jechuun sooba Israa'el saaxilee jira. Yuunivarsiitii Paappaasii Kaatoolikii Biraaziilitti Piroofeesarri hariiroo idil addunyaa ta'an Piroofeesar Raashimii Singiin dhimma wareegamaa Sinwaar irratti miidiyaa Biraaziliif yaada kennaniin Yahyaa Sinwaar haleellaa inni itti ajjeefamee fi bakka inni itti wareegame akka inni lola waraanichaa adda dureetee lolee lolchiisaa ture namatti agarsiisa. Taateen kun Hamaasii fi gariiwwan siyaasaa biroo sababa tokkummaa ta'uu danda'a. Uffata waraanaa uffatee haala inni itti miidhamee jiru kan mul'isu suuraan qoodamee gara mallattoo warraaqsichaatti jijjiiramaa jira jedhanii jiru. Gamtaan Federeeshinii Falastiin biyya Biraazilitti argamu gama isaatiin yaada kenneen Sinwaariin akka Yaasir Arafaat fi Sheek Izzeddin Qassaam sirni gita bittaa jalatti buluu mormee kan wareegame ta'e seenaa gootummaa Falastiin keessatti ni galmaa kan jedhe yoo ta'u, lammiileen Falastiin hiree isaanii ofiin akka murteeffatan biyya isaanii irratti abbaatuuf mirga guutuu qabu. Falasxiinonni qabsoo isaan gaggeessaa jiran piroojeektii kolonii Israa'el Falasxiin irratti labsamee jiru akka goolabamuufidha jechuun dhaabbanni kun akeekee jira. Uummanni Falasxiin dachii isaa gadi lakkisee kan baqatee osoo hin taane weerartoota dura dhaabbatee falmachaa jira. Kunoo miti seenaa Falasxiin keessatti impaayirri guddichii fi dhiiga hedduu dhangalaasee yeroo isaan mudatullee isaan dachii isaanii gadi lakkisanii warra baqataniin turre jechuun dhaabbanni gamtaa Falasxiin kan Biraazilitti argamu yaada isaa goolaba. Afurri diddaa kolonii sagalee tokkoon qabsaa'ota idil addunyaa osoo amantaa fi sabaan hin qoodiin hiriira tokkorra dhaabee jira. Mormitoota sirna impeeriyaalistii onnachiisee boojuun of jala hiriirsuu kan dandeenye sochiin warraaqsaa Falasxiinotaa gara boqonnaa qabsoo haaraatti ce'ee jiraachuu isaa agarsiisa. Ogeessi waraanaa fi hayyuun siyaasaa Yahyaa Sinwaar akka koodee qabsoo isaa Che Guveeraa addunyaa bilisaaf mallattoo gootummaa walootii leellifamaatii jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii guyyaadhaaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolabna. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatina. Hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatoomaa.